Baay'ee afaan Oromoo kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa mata duree ardaa jilaa mi'ee bokkuu kan jedhu kanarraa waliin ilaalluudha. Kana dhiyeesseefis immoo yeroo darbe keessatti ijoolleen muraasni afaan Oromoo kutaa torba deebisaa waan jettanii fi deebitu osoo hin galiin mata duree dubbisuu kana isinii dubbiseetiin gara Gilgaalaatti dabarra. Gilgaala isinii hojjedha jechuudha. Egaa warreen kana hordofaa jirtanii yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Ardaa jilaa mi'ee bokkoo kan jedhu ardaa jilaa lafa wayyuu Oromoon hooddatuu fi si'afeeffatu wiirtuu siyaas dinagdee hawaasummaa fi amantii Oromooti. Irra caalaatti immoo haammatoo fi calaqqee dhimmoota Oromoo fi Oromummaa waan ta'eef sirni gadaa bakka itti gaggeeffamudha. Maaltu itti gaggeeffama? Bakka sirni gadaatti gaggeeffamu. Oromoon bakka jirutti wiirtuu hawaasummaa, amantaa, jeebanaa fi siyaas dinagdee kan dhaabee hin jiru. Kan dhabe hin jiru yookiin kan hin qabne hin qabu jechuudha. Wiirtuleen kunneen ammoo odaalee wayyooma lafaan bakka adda addaa beekamu. Fakkeenyaaf gama odaatiin odaa roobaa, odaa nabee, odaa gaaradoo, odaa bisil, odaa bultumii fi kanneen kana fakkaatan bakka kabajaa wayyoomaati jechuudha. Wayyooma lafaa immoo bakka gumii gaayyoo ardaa badhaasa booranatti mi'ee bokkoo gujiitti caffee maccaa fi tuulamaati jechuudha. Akkasuma mandhaa yookiin mana bal'aa bakka jedhamu arsiitti beekaman mana maqaa dhabuun ni danda'ama. Ardaalee jilaa wayyoomaa qabanii fi gurguddoo ta'an keessaa immoo ardaa jilaa mi'ee bokkoo fakkeenya fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Mi'ee bokkoo bakka godina Gujii Aanaa mi'ee bokkoo keessatti argama. Bal'inni isaa hektaara 900 fi 92 irratti kan inni argamu. Hektaara kana kan qabatee jiru bakka kabajaa waan ta'eefidha. Bosonaa fi dirree bal'aa lafa ol kaawwata ta'ee qabuun marfamee kan argamudha. Haaluma moggaa isaatiinis bakkeen kun mi'ee bokkoon jechoota muka mi'ee jedhamuu fi bakka mukichitti argamu kan bokkoo jedhamurraa maqaa kan argatedha jechuudha. Mi'ee bokkoo yookiin immoo muka mi'ee jedhamurraa kan bakka sanatti argamurraa kan moggaafamee argatedha jechuudha. Inni kan biraan egaa achuma keessatti akka afseenii yookiin afaanii wal darbatti beekamutti barreen durii namicha naannoo yookiin immoo ardaa jilaa kana qubateetu ture. Namichi kunis immoo mana ijaarrachuu muka mi'ee jedhamu kana murachuu dhaqe. Akkuma muruu qottootti aggaameen sagalee ani muka wayyuuti jedhu dhagahee jedha. Muka maal jedhu dhagahee? Muka ani muka wayyuuti yookiin ani muka qulqulluudha jedhutti hin murii. Kanaaf na hin muriin jedhu mukicharraa dhagahee dubbachuu mukaattis guddoo rifatee qottoo isa lafatti darbate gara ollaa isaatti fiiguun ajaa'iba kan maanguddootaaf namoota birootti hime. Isaanis ajaa'ibsifatanii sodaa guddaa keessa galan kanarraa ka'uun bakka sanatti wal ga'uun dhibaayyuu raawwatan. Guyyaa sana eegalee mukti mi'ee bakki sun wayyooma argatan. Ardaa jilaa mi'ee bokkoos kanarraa ka'e maqaa kan argate jechuudha. Mi'ee bokkoon wiirtuu siyaasa dinagdee hawaasummaa amantaa ilmaan gujii yookiin uraagaa maatii hokkuu haloo weessituu oottuu fi sheelloo ta'ee tajaajila. Kana jechuun immoo garuu ardaaleen jilaa gujiitti itti tajaajiluuf jilatu dhimmoota hawaasummaa dinagdee ta'ee isatti raawwatu mi'ee bokkoo qofa jechuu miti. Gujiin ardaalee jilaa ardaa gara 376 qaba. Ardaalee kunneenis immoo lafa wayyuu wayyoomaa jedhameetu beekama. Wayyuu wayyooman waaqa namaa itti kabajamu, waaqni itti kadhatamu, galateeffatamu, giddugala siyaasa ta'anii tajaajilu jechuudha. Ardaalee kunneen keessaa immoo muraasni mi'ee bokkoo, haroo gobbuu, dibbee dhugoo, fuutoo daraartuu fi bullufa maqaa dhabuun ni danda'ama jechuudha. Wayyoomni bokkoos kan itti dhibaaffatan, waaqa itti kadhatanii fi galateeffatan, jila gadaa itti jilatan ta'ee tajaajilaa jira jechuudha. Seerri kolbaan gujii cufti ittiin bulu waggaa 8 yuubootaan tumamee mi'ee bokkootti labsama jechuudha. Seerri wayyuu fi ittiin bulmaata kunis immoo ni eegama. Kun immoo wayyoomni ardaalee jilaa eegamee dhalootaarraa akka dhaqqabu taasiseera. Haa ta'u malee kunuunsii fi eegumsa ardaalee jilaa kunneen taasifamaa jiru darbee laafaa namoonni tokko ardaalee jilaa dhiibbaa yoo geessan ni mul'atu. Fakkeenyaaf ardaalee jilaarraa seeraan ala qubachuu, qotuu, mana irratti ijaarrachuu, mukkeen muruu fi kanneen kana fakkaatan raawwachuun ni mul'ata jechuudha.
Miidhaa kana jala yookaan wiirtuulee siyaas dinagdee kana keessaas duratti raawwataman jiraachuullee ni beekama jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin seenaawwan beekuu fi baruun barbaachisaa kanneen ta'anidha jechuudha. Inni kabiraangaa Gilgaala boqonnaa tokkoffaa kana kutaa torbaffaa Gilgaala isaa gaafa laallu Gilgaalota keessatti waa kan gubbaatti ilaalle kan dabalatee jiraatu ni jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti tokkoffaa irratti yeroo laallu bakka duwwaan akaakuu kuduraa keessaa tokkodha. Kan itti maramee jiru keessatti yookiin tokkoffaa keessatti maal jedheera? Rafuu yookiin immoo raafuu jedhee jira jechuudha. Wantoota jechoota wal fakkaatan lamaan kaa'eera. Inni jalqaba irra jiru rafuu jedha. Rafuu jechuun ciisuu yookiin immoo isa boqotan jechuudha. Raafuu jechuun immoo dheeratee jira jechuudha. Karaa lamaaniinuu dubbachiiftuun keenya dheerattee jirti. Deebiin keenya maalidha? Raafuu jechuudha. Raafuun akaakuu kuduraa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kun deebiin keenya maal taatee? Raafuu taate jechuudha. Tolaan yeroo hundaa bakka duwwaa dhiqatee laaqana nyaata. Harikaa. Harikaa yoo jedhe maal ta'eera? Kun harikaa jedheera waan ta'eef hiika dhabeessa ta'eera. Inni sirriinsa maalidhaa? Harka irra butaadhaan kan barraa'ee jiru jechuudha. Harka. Inni deebiinsa sirriinsa kanaa jechuudha. Harka. Tolaan yeroo hundaa harka dhiqatee laaqana nyaataa jennaan. Waariteen lafa qonnaa bakka duwwaa qabdi. Bal'aa ta'e baalaa jedha kuni. Inni kun sirrii miti. Inni sirriinsa kamidhaa? Bal'aa. Isa lammaffaarraa kanaa jechuudha. Bal'aa. Inni kun bal'aa. Bal'aa jedhee bal'aa jennaa jechuudha. Bal'aa isin jennu isa kam ta'a? Isa gidduu kana jirutu deebiin keenya isa sirriidha jechuudha. Inni kun deebii sirrii keenyaati jechuudha. Waariteen lafa qonnaa bal'aa qabdi. Sababni isaa hudhaan keenya iddoo warreen kun hudhaan dursitee balaa dura galte sirrii miti. Inni kun immoo balaa jedhe waan ta'eef hudhaan lamaan gidduu waan galteef sirrii miti. Inni hudhaan taantee galte garuu sirriidha jechuudha. Barnoonni bakka duwwaa nama qara. Saamuu, sammuu, sammuu jedha. Kanaaf inni ammas jalqabarra kan jiru saa dheerattee qubeen dheerattee itti waan ta'eef sirrii miti. Akkasuma maan immoo jabaachuu osoo qabu laaffatee jira jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti saa ennee jalqabnaa sammuu lammaffaa irratti dubbifamaan keenya maal ta'ee jira? Dubbifamaan keenya jabaatee jira jechuudha. Dubbifamaa jabeessinee dubbachiistuu duubaan dheeressinee inni deebiin sirriin sammuu isa jedhudha jechuudha. Sammuu barnoonni sammuu nama qara. Kanaaf isa kanadha jechuudha deebiin keenya. Awwaash bakka duwwaa guddaadha. Awwaash maalidhaa? Laga, laagaa, laaga. Kanaaf inni jalqabaa laga karaa lamaaniin gabaabbateera. Laaffatee yookiin immoo gabaabbina laafina jabaachuu keessatti dubbachiiftuu dubbifamaa fi dheerachuu dubbachiiftuu gabaabbachuu jennee ilaalleera. Jabaachuu fi laaffachuu keessatti garuu dubbifamaa keenyaan kan murtaa'aa waan ta'eef kanaaf isheen sirriin ishee kanadha jechuudha. Laga isheen jettu kunumatti laga jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. Laga maal ta'ee jira? Laga Awwaash laga guddaadha. Awwaash maalidhaa? Awwaash laga guddaadha inneetu deebiin keenya ishee kana jechuudha laga. Deebiin keenya ishee kanadha jechuudha laga. Isheen asii immoo sammuu. Sammuu ishee jettudha. Asitti bal'aa ishee jettudha. Bal'aa ishee kanadha. Asitti harkadha duuba. Harka. Guu jalqaba irratti teenyeerra. Bishaan yoo jiraate bakka duwwaa oomishuun ni danda'a. Bishaan yoo jiraate jalatti ilaala. Bonaa ganna, bonaa gaanaa, bonaa gaanaadha. Kanaaf deebiin keenya bonaa ganna ishee jettudha jechuudha. Bonaa ganna yoo jenne boo jenneetu kana jechuudha. Bona ishee jettu kanadha. Garuu itti fufee waan jiru bonaa jedha fi qabna waan ta'eef bonaa ganna. Ganna ishee jettu kunooti jechuudha. Bonaa asitti ganna taate jechuudha. Bonaa ganna oomishuun ni danda'amaa jenna jechuudha. Kanaaf deebiin keenya bonaa ganna oomishuun maal ta'a? Ni danda'ama.
Bakka duwwaa konkolaataarraa of eeguuf bitaa ofii qabatanii deemuun barbaachisaadha. Maalirraa of eeguun? Inni kun bal'aa jedha, inni kun baalaa jedha, inni kun garuu balaa jedha jechuudha. Balaa ishee jettu ishee kanadha jechuudha. Isheen maal taate jettu? Isheen qubee sirriin barrootee jirtu. Kanaaf balaa malee balaa miti balaa balaa ishee jettu kanadha jechuudha. Inni jalqaba bal'aa jedha, inni kun baala jedha. Baala mukaati. Balaa inni jedhu garuu kan jechuudha. Biqiltuu uffanni biqiltuu uffanni irraa hojjetamu keessaa tokko bakka duwwaa. Inni maalidha? Jirbiidha. Isa jedhu jirbii. Kanaaf maal jenna? Jirbii baala wal taanee jira dogoggora sadan isaatti. Inni sirriin asitti jiriibii jedha sirriin. Inni sirriin isa gidduuti jechuudha. Jirbii ishee jennu ishee gidduutti barrootee jirtudha. Qubee sirrii keenya yookiin immoo kan qubeeffamee jiru jechuudha. Kanaaf jirbii jenna jechuudha. Akkaataa kanatti barrootee jirbii jenna. Namni bakka duwwaa namaa kabaju kan ofiis ni kabachiifata. Mirga, mirgaa kun dogoggora qubee dubbafamaa sadii wal taanee karaa lama wal taanee kun immoo mirgaa jedha sirriin. Kanaaf mirga ishee jettu kanadha jechuudha. Isheen sirriin. Isheen kanaaf mirga. Ishee kanadha jechuudha. Isheen sirriin. Kanaaf mirga. Namni mirga namaa kabaju kan ofiis ni kabachiifata jenneetu ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni taansee jirus akkasuma namni biqiltuu bakka duwwaa ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba. Namni biqiltuu bakka duwwaa ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda bakka duwwaa qaba. Maal godhu? Dhaabuu jedha kuni dhaabuu jedha. Kanaaf inni gidduudha jechuudha. Inni sirriin keenya maal isaa kamidha? Dhaabuu. Namni biqiltuu dhaabu kanaaf dhaabuu ishee kana taate jechuudha deebiin keenya. Namni biqiltuu dhaabu ijaarsa egeree dhalootaa keessatti qooda qaba. Galgaloon bakka duwwaa aannanii bite. Saa'aa. Kanaaf ammas kana keessatti isheen warreen kun saa jedheetu udhaa gidduu galchaa firiini. Kanaaf hin ta'u. Isheen kun immoo saa taansee udhaa waan galcheef dubbifamaa taansee udhaan hin galu. Kanaaf dogoggora gidduu yoo ta'e malee. Kanaaf sa'a ishee jettu fudhanna jechuudha. Isheen sirriini ishee sa'a ishee jettu qofadha. Lamaa gidduu kan galte sa'a. Kun ishee kana jechuudha. Deebiin keenya isheen sirriini sa'a. Sababni isaa deebii keenya ishee sirrii waan taateef jechuudha. Ishee kana jechuudha deebiin keenya isheen sirrii. Asitti ishee gidduu kana dhaabuu ishee jennu fudhanne. Asitti mirga ishee jettu fudhanne. Asitti ishee gidduu jirtu jirbii ishee jettu fudhanne. Asitti balaa ishee jettu fudhanna. Kun addana kana ishee jirtu jechuudha. Asitti bonaa ganna ishee jettudha. Kun ishee kana. Kanaaf haala kanaatiin deebiin keenya jechuudha. Inni taansee jiru immoo haalota ammaa keessatti yeroo ilaallu warreen gadii jiran keessatti immoo gilgaala jechuun himoota asii gadii keessatti jala sararaman hiika isaan dubbisa keessatti qaban filadhuudha. Sirni gadaa calaqqee eenyummaa Oromoo fi Oromummaati. A. Agarsiistuu. B. Mul'istuu. C. Hundi deebiidha. Deebiin keenya hundiyyuu maalidha? Deebiidha jechuudha. Caan hundi deebii keenya taate jechuudha ishee kana. Sababni isaa immoo kan calaqqee jechuun kan mul'isu kan argisiisu jechuudha. Kanaaf hundi isaanii iyyuudha. Lammaffaa Oromoon dhimmoota hawaasummaa, siyaasa, dinagdee fi amantii jebanaa mataa isaa qaba. Xabboo, jabanaa waliinidha. Kanaaf as keessatti dirqama ishee kanaaf waan kaa'eef maalii qaba jechuudha? Jabanaa osoo hin taane jebanaadha. Kun garuu jabanaa jedha. Kanaaf jabanaa osoo hin taane xabboo kan durii jechuudha. Xabboo kan durii qabaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan abbootiin gadaa argaa jira. Abbootiin gadaa ardaa jilaa qubatan yookiin immoo ardaa jilaa badhaasatti karaa nagaan baalli waliif dabarsan mijuu, aangoo, eebbadha. Kan deebiin isaan achitti waliif dabarsan maalidha? Aangoo waliif dabarsu. Ishee kana jechuudha. Akkatti aangoo waliif dabarsamu jechuudha. Hawaasni Oromoo cufti ardaalee jilaa kunuunsuu qabu. Qofti lakki Oromoo qofa yookiin hawaasa qofa miti hundiyyuu muraasni lakki. Hundi isaaniiyyuu maal gochuu qabu? Cufti kan jedhu hundi ishee jechuudha jechuudha. Ardaan jilaa lafa wayyuu Oromooti. Hoodeffannaa, safeeffannaa hundi deebiit. Hundi isaayyuu deebiit. Maaliifidha? Bakka waaqeffannaa, hoodeffannaa, bakka itti hooddatan, bakka itti safeeffatan waan ta'eef.
Muka mi'ee jedhamu muruuf itti aggaamnaan sagalee anima muka wayyuuti jedhu dhageessise. Maal goonaan qottoodhaan muruuf itti aggaamnaan. Kanaaf inni immoo deebiinsa maal isaa jechuudha? Itti hiixannaan, itti dhibaafannaan, jigsinaanidha. Itti hiixannaanidha. Muka mi'ee jedhamu muruuf itti aggaamnaan sagalee ani muka wayyuuti jedhu dhageessise. Jigsinaan lakki. Itti hiixannaanidha. Muruudhaaf itti hiixate. Deebiinsaa hiixannaanidha. Ishee kanaa jechuudha. Seerri gadaa mi'ee bokkuutti yubaan tumamee kolbaaf labsamu. Uummataaf, abbootii gadaaf, gadamoojiif, uummataaf labsama. Bakka kanatti kan tumame uummataaf labsama. Uummanni akka wal beekuuf jechuudha. Ardaalee jilaarraa seeraan ala qubachuun aadmaleedha. Qotuu, bakka jireenyaa taasifachuu, quphanuu. Qubachuun jechuun maal gochuu? Qubachuun irra jiraachuudhaaf yookiin irra bakka jireenyaa taasifachuunidha. Qotuun qubannaa miti. Quphanuu yeroo tokko quphananii bakka jireenyaa taasifachuun garuu irra qubateera. Eenyutu irra qubate? Isaantu irra qubate bakka jireenyaa taasifachuun jechuudha. Bakka safeeffannaa waan ta'eef irra qubachuu yookiin bakka jireenyaa godhachuu hin danda'amu. Mi'ee bokkuutti jila aangoo walitti dabarsuutu waggaa 8 raawwatama. Seera sirna dabareedha. Inni kun maalidhaa? Jila jechuun bakka seerri itti tumamu. Jila isa jedhu sanarratti jilli bakka qophii, bakka seeraa yookiin bakka sirnaa, bakka dabaree yookiin bakka dabareen aangootti wal dabarfamudha jechuudha. Haala moggaasaa fi jalqabbii ardaa jilaa mi'ee bokkuu afseenaa maanguddootu hima. Afseenaa jechuun afaaniin kan walitti dabalu himannaa oliyyee seenaa afaaniin darbu hundi deebiidha. Seenaa afaaniin darbu. Himannaa osoo hin taane afaaniin kan walitti darbudha jechuudha. Wiirtuu siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo ardaa jilaa jedhamee beekama. Siyaasa giddugala hawaasummaa hundi isaanii maal ta'uu danda'u? Hundi isaanii seera bakka sanaa siyaasadha. Bakka siyaasni itti gaggeeffamu giddugala yeroo ta'u, wiirtuun jechuun bakka giddugaleessoo, bakka giddugaleeffata. Wiirtuu siyaasa dinagdee fi hawaasummaa jechuun giddugala. Bakka maaliiti? Giddugala hawaasa hundaa bakka itti mari'atan jechuudha. Inni kan biraanii gaalee fi akaakuu gaalee jechuudha. Armaan gadii biyyootti qindaa'uun hiika yaadrimee tokkoon kennama xiyyeeffannoon xiinxaliidha. Gara gajjallaatti kan nuuf kennamee jiru ilaallaa jechuudha. Isaanis immoo fakkeenyaaf nuti inni konkolaataa magariisa bite. Gaalee maqaati jechuudha. Dhimma eenyutu konkolaataa magariisni gaalee maqaa ta'uu isaanii. Tolaan gabaabaa bareedaa. Gabaabaa bareedaa kan jala sararame gaalee ibsa maqaa tolaa sana ibsuudhaaf kan galeedha jechuudha. Haliileen gara manaa deemte. Gaalee durduubee yookiin gara manaa deemu ishee kan ittiin agarsiisu. Isheen huccuu miincite. Gaalee gochimaati. Gochaa isheen maal goote? Gochaa wayyaa miiccuu ishee kan ibsudha jechuudha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Amma ammaatti yoo isinitti tole yoo obsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu dagatinaa. Galatoomaa.